Warasanat. Awasan. Summi warasanatin dia mah. Go na ketul kerasan. Na ketul kerasan. Nagati sabo. Nagati sani. Ikatay na. Hindi po. Wan ketul. La hindi ma. Ani nasnan. Wani na goten de. Bushi istekam. Mal. Nagale diante na bakte. An sinma Ibrahim ko ko kabda. Nagati sini. akkana laga daawwattoota keenya jechuun akkana kaa gammadaa baga gammaddan harka baafnee jira birraa harka baafnee jira achumatti jechuun isaan dhalaan beekanii dhalaa itti ergine jechuun dhalaan harkaa baafte ummata shottee shiftoota ummata hattoota ummata akka garan qabsan ummata baala geessan gartee ummata jechuun akkasi birraa tumasan jechuun harkaa baafnee jira nutis gara beenuun dhaluma takka jechuun itti ergineeti harka baafne maashaallah alhamdulillah rabbil alamin baga birraa kiyya baga harka baate baga rabbiin si baase michiyoo jechuun si goonee michiyoo jechuun asumaa gadi dhoyte jechuun ummata gartee gowwoota ummata jechuun waa takka hin beekne ummata shiftoota finjuu ummata hattoota san gartee gammaa gama dhoyteetti immoo birraa bitattee harka baaftee baga harka baaftee alhamdulillah rabbil alamin daawwattoota kiyya jechuun baga gammaddanii nutillee baga gammanne isinis baga gammaddanii alhamdulillah rabbil alamin birraa kiyya baga rabbis baase ate jechuun naannoo sanatti hin dhiyaatanii jara gartee sii goorsanii hojii yoo deemtee bareedaadha jechuun naannoo isaan jiran sanatti akka hin dhiyaanne naannoo gartee uummanni gartee shiftoonni uummanni hattoonni uummanni jechuun maallaqaan bitamee deemsan akka gartee naannoo sanatti hin dhiyaanne sijaa asumaan jechuun daawwattoota keenya jirtu jechuun saman siidhaamatii daawwattoota keenya jechuun baga gammaddanii namni jechuun akka ragaa jechuudha namni fi haa jiraatu namni Oromoo haa jiraatu yaa obboleettii jechuun hedduu akka galatoomii Eedumaan jechuun itti dhahee jechuun akkana obboleettii jechuun bakka kana dhaqjee bakka san illee jechuun gaa wasafee jechuun itti mee isin naatu narra dhiisii rakkoon qabu bal'oo yoo nan achi keessaa jechuun bakka sanii hin baafne anumatti dhiisii isaan hundaa'uun hin beekaa uummanni hattoota uummanni isa qofaa miti nama hedduudha akkana godhu jiranii nama hedduu kana godhu jiranii nama Oromoo kana jechuun kun maallaqa irraa buusanii kun akkana godhanii kun akkana tumanii namaatu jechuun maallaqa kanneen akkana goosuu jira malee isaanitti illee naan jettee jechuun sanuuf jechuun gaa akka tarkabaaftu jechuun si beeka jeetiin walii haasawina jira akkasumatti jechuun gaa imaanaa san jechuun gaa bakkaan geessee jechuun obboleettiin teenya harkaa baaftee jirti alhamdulillah rabbil alamin baga harkaa baatee baga gammanne baga gammaddanii obboleeyyan keenya warri gartee du'aayii isaa gootanii warri jechuun karaa biyyaa kutee maaliif weewween as deebi'a takka birraa maaliif deebi'a warri ta'illee akkuma adan dhagattee adanitti hafe malee biyya hin dhayine egaa haalli deemsaa kun jechuun hin mijjooyinee fi achuma jiraachuu jira achumatti jechuun hattoonni uummanni hattoonni kun qabee jechuun akka ajaa'ibaatti jechuun tumee jechuun harka baafnee jiraati hedduu takka jechuun hedduu takka gammadaa baga gammanne arra jechuun maan gammadee dhugumatti gammadee irra daawwattoota keenya jechuun dhugumatti uummanni isaan qalee jechuun natti hanjamee oguun itti dhawachuun natti hanjamee mi'atuu kottu yoo sin qabne mi'atuu koo aboo uummata saroota isin bar uummata jechuun saroota jechuun bar uummata jechuun bar maallaqaaf jechuun lubbuu namaa itti taphatu maallaqaaf jechuun uummata jechuun obboleeyyan keessan nama Oromoo jechuun akkasituma jechuun hawaatti godhu jechuun kun akkasitti dhamaasuu jechuun isin bar jechuun maallaqaan bitamtanii bar isin noo dhugumatti jechuun Oromoo taatan jechuun dhugumatti waan akkanallee yoo itti deebi'u baattan irra bareedaadha yoo ammoo kan itti deebitan taate dubbii biraati aboo ana sumaanuu alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin laafise jechuun akkasitti harkaa baase uummanni kun hedduu takka jechuun nama biraallee darraa jiranii akkaan gartee qorachuu jirutti jechuun nama gaggafadhee qorannooti dumeessu jirutti nama biraas lakkifa godhu jiranii birraa qofaa miti nama hedduudha akkas godhu jiran jiranii namummaan Oromoo jechuun warreen atan keessattan nama Nuuraddiin jedhamuu fi nama Sanjuu akka gartee bakka san jechuutti bakka san keessatti jechuun akka dhiyeessitan akka ittiin dhiyaanne yoo koottaa jechuun isin bulchaa jellee yoo koottaa jechuun bakka tanaan isin keessa jellee yoo nama hin beekne isin keessa jellee nama san akka ittiin dhiyaanneen asumaan isin dhaama nama Oromootii fi namni kuni nama hattoota nama jechuun shiftoota nama jechuun maallaqaan bitamee jechuun nama Oromootii fi Haanoo jechuun akka malee godhuu kun siiritti dalagee kun jechuun waan addaa jechuun akka malee godhee kun tumee jechuun kun nama akkana goota jee tumee namaatu akkas goosu jira warreen akkas goosu jirullee sarama waan keessaa illee nu galee jira maaliif abaloo osoo hin jenne wamma hundaafuu alhamdulillah rabbil alamin baga rabbiin baase birra baga lubbuu teetti rabbis baase ate jechuun eega baate booda jechuun haala mijjeefattee karaa gartee biyyaa
karaa ilmaan keetii karaa jaartii teetii yoo deemte irra bareedaadha. Suniifuu rabbii haala si mijeessu garuu hanga agartee deemtutti nama agartee si goone wajjin deemi akka agartee kophaa hin deemneen sin jaa nama agartee Oromoo achi keessatti gattee miidhu jiranillee jechuun nama jala keenya jira. Inshaallah jechuun namni kun harka facaasa gama mootummaatis nama itti goone jira warra mootummaa beeku. Inshaallah jechuun isaanuu goota seenan hin qabanii qaqqabanii jechuun harkaa illee ni facaasanii isaan gara boodaa jechuun hidhamu ni hidhamanii inshaallah jechuun rabbiin haa hidhu nama gartee yakka namatti dabre nama jechuun akka malee nama godhu nama tumuu nama gartee siirii nama godhu nama dhamaasu nama obboleessa dhamaasu nama akka malee nama godhu kana jechuun mootummaan turis agartee jetti tokko akkasitti hidhuun bareedaadha. Asumaan jechuun inni jiran jechuun warreen dawaa isaaniiti inshaallah jechuun asumaan kana keessaatiin itti godha malee hedduu jechuun miidiyaatti jechuun dubbannee waa hundaa jechuun gabaasa hin galchinuufi inshaallah jechuun nuti gammanna jira daawwattoota keenya jechuun baga gammaddanii warrummaan jechuun akkana miidhame jechuun Oromoo miidhamte jechuun warra gartee nama miidhu kana harkaa jechuun rabbiin haa baasu kan bayanillee biraallee bee jira namni biraallee jechuun warreen jechuun maqaa isaanii hin beekne nama Oromoo ta'uu warra beeknu nama hedduutu jechuun isaan biraa fi nama biraa harkaa jechuun hedduutu bahee jira. Sanaa harka keessa illee nama hedduutu nama harkaa bahee jechuun akka gartee harkaa baasan goonee jira. Zamana kana wanni viidiyoo isin mariin gara keessaatiin dalagu jira. Daawwattoota keenya jechuun hedduu takka jechuun nu bira dhaabbatanii hedduu takka jechuun du'aas nu gootanii jechuun du'aan teessan hedduu takka dalaydee maaliif waan ajaa'ibaatti jirra inshaallah du'aa teessan ammallee addan godinaati akka nu gootaniin isin gaafadha. Maaliif namni garagaratti jechuun bakka hundatti jechuun rakkatee jiru hedduu jira. Asumaan jechuun rabbiin jechuun baarillee jechuun haa mul'isu hedduu takka jechuun sodaatee jechuun manattillee galuu dhabee jechuun innis magaalota keessa jechuun karaa kana deemaa karaa san jira hin beekne. Asumaan daraartu jechuun atillee jechuun akka keetillee rabbi si haa baasu. Inshaallah jechuun isallee jechuun barbaaddee jechuun mana deebisuun sumarra inillee sodaatee jira. Yoo atummaan barbaaddee jechuun manatti deebitte rana wayyaa fakkaata. Wanni ta'e jechuun dalagamte wanni godhamte fatiyaallee jechuun ni kabalaa jettee waa hundaa jechuun addii seentee jirti. Garuu nama namaa tole jechuun tolumaaf takkaa'oo waansa yoo nama gaafate jechuun kanumaa fi afaan deebuun bareedaa miti. Fatiyaan sin afaan deebisan ni balleessite baarillee jechuun hanga jechuun tabilaatiin fedhajee gara biraa deebee jechuun micoolleen kadhattee jechuun dhugumatti innillee duraan waata seenee jechuun ni fuudha jee eegas fuudhu isee jechuun waan faatuma jala maqee fi faata jala maqee fi wanni sanillee itti dhufte wanni dalagamte garuu yoo jechuun barbaadee mana deebittillee sumaa fi fatiyaafis jechuun fatiyaafis jaarsaa baarii siifis jaarsatee jira. Yoo ni homaan irraa sirraa hafe malee garuu inni yoo hin beekin malee ati jechuun akka gartee beektutti jaarsa godhatte na fakkaata. Garuu jechuun yoo miidhame atillee numa miidhamta. Garuu asin jechuun warra keessanillee hedduu takka yoo waan kana jechuun kan eeguu taate hedduu takka miidiyaan hordofan malee atillee jechuun badii kana si barbaadan jechuu dhageenya jira. Garuu badii akkanaa kanarraa akka iftiisitu garuu yeroodhaan barbaadde jechuun yoo dafanii si alaaleessa malee rakkoodha. Ganti kan isaanii akka jechuun baay'ee rakkoo hin geggeessine nama biraatillee akka rakkoo irra hin fidne inshaallah jechuun asumaanuu jechuun si dhaammanna maaliif jechuun ati jechuun birallee dhaabbatte nama Oromoo birallee dhaabbatte galatoomuu qabda. Hedduu takkallee galatoomii maaliif galanni kee hin badini gurbaa sanillee jechuun gadi lakkisaa minaamin jettu sanillee nuttillee gadi lakkisanii warreen jechuun finxaareen achi gartee isaanummaan sanuu jechuun magaalaa keessa facaasanuu hedduu takkaatu jechuun nama akka malee nama godhaa jira. Inni guddaan sanuu hidhameeti kan jiru yoo nu gallakkute dubbii biraati. Inni akka araniin jechuun muka darbanii yoo muka darban waan shittatan dhabe jettee Oromooni nutillee gadi lakkisanii atillee jechuun dhiifama akka nurraa taatu jenneessi gaafanna. Immoo isa jechuun qabdee jechuun gara mana dhiyeessite jechuun waa hundaa'u wal mari'achuun irra bareedaadha. Karaa keessatti yoo wal mari'atan irra bareedaa fiidoo sanillee nutti gadi lakkisanii waan malee jechuun akka malee rabbiin isin yaachisanii wanni gootanii ta'uu deemmoo yoo ofirraa dhaabbatte irra wayyaan sinjaate jechuun daraartu atummaanu mana deebisiin sinjaa inshaallah daawwattoota keenya jechuun har'a hangarma jechuun isin dabartuuf as baanee